Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungun uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Adoolessa 22,2026 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. United States haleellaan Iraan irratti raawwate $37 biliyoona isii baasisuu ibsite. Dhaabbileen Chaayinaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaatiif $300 miliyoona ol kennaniiru. Lixa Afrikaatti piroojeektiin diriirsa ujummoo gaazii $25 biliyoona mallattaa'e. Iraan doonii daldalaa 4 Istireeta Hormuz keessatti haleelte. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu silxiimuun kan isin waliin turu hangadaa olaabuutii amma oduu bal'inaan. United States haleellaan Iraan irratti raawwatte $37 biliyoona isii baasisuu ibsite. Pireezidaantii United States Donald Trump waraanni Iraan waliin taasifamaa jiru kan baasiin isaa biliyoona $37.5 gahe hin xumuramne jechuun akeekkachiisanii. Pireezidaantii United States Donald Trump waraanni Iraan waliin taasifamaa jiru kan baasiin isaa biliyoona $37.5 gahe hin xumuramne jechuun akeekkachiisanii. Ammas haleellaan haaraa USA irratti raawwatu arbaa har'aa sirna ittisa qilleensaa Teheraan kaasee jira. Lola qaamota lamaan jidduutti darbaan hulaa bishaan murteessaa Hormuz irratti gaggeeffame waliigalteen jalqabaa erga diigamee booda waraanni baha jiddu galeessa naannoo boba'aa addunyaaf murteessaa ta'e kan biraattis babal'ateera. Haa ta'u malee ministeerri haajaa alaa United States Marco Rubio Washington waliigaltee Teheraan waliin uumuuf dippiloomaasiitti fayyadamuuf qophii ta'uu isii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Rubio walga'ii ministeerota ba'aa fagoo Eeshiyaa kan Maanilaatti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoon naannoo kanaa inni guddaan isaan maricha cimsanii fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhaniiru. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaay gama isaaniitiin karaa jaarsolii gidduu sagaltootaa waliin dubbiin dippiloomaasii Washington waliin gaggeeffamu itti fufuu ibsaniiru. Haleellaa baha jiddu galeessaa kan dhiyeenya kana keessatti humni USA iddoowwan akka bu'uuraalee misoomaa loojiistikii waraanaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa kan raawwate dhiyeessii sabi himaalee mootummaa Iraan ammoo magaalaawwan adda addaa kan bu'uuraa jiddugala hojii humna nukuleeraa qabdu Bushar dabalatee naannawwan isaaniitti haleellaan raawwatamu gabaasaniiru. Tamsaasa televezyiinii mootummaa karaa telegiraamiin oduu raabseen oduuwwan sa'aatii muraasa dura ba'an akka agarsiisanitti dhiyaa ba'aa fi kaaba dhiya Teeraanitti sagaleen ittisa qilleensaa dhaga'ameera jedheera. Waraanni ji'a shanaffaa isaa qabachuuf dhiyaataa fi filannoo seera baastota onkoloolessa dhiyaataa dhufeen Tiraamp waraana ilaalcha deeggartoota isaa birattis fudhatama dhabe kana xumursiisuuf dhiibbaa siyaasaa cimaaf saaxilamaniiru. Qeeqxoonni baasii waraanaa kanaa xiyyeeffannoo keessa kan galchan ta'uu qondaaltota olaanoo Peentaagoon Piit Hegest ibsaniiru. Hegesti baasii waraanaa biliyoona $37.5 ga'uu isaa erga ibsanii booda waraanaaf baajata dabalataa maallaqa biliyoona hedduu gaafatame falmaniiru. Humnoonni waraanaa USA kibxata kaleessaa akka ibsanitti haleellaan halkan 11ffaatti fufuun Iraan irratti raawwatanii dandeettiin Iraan geejjiba daldalaa hulaa Hormuz irratti sodaachisuuf qabdu caalaatti dadhabsiisuuf iddoo waraanaa irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsaniiru. Trump kaayyoon USA kan itti aanu tulluu Peaks Mountain jedhamuun beekamuu fi Naatanzaa dhiyootti kan argamu bakka odeeffannoon qorannoo dhihaa Iraan meeshaa niwukileeraa dhoksaa itti ijaaraa jirtu jedhee shakku ta'uu danda'a. Iraan gamasiitiin haleellaa deebii kennuuf akeekkachiiste. Ajajni waraanaa Kaatam Alambiyaa haleellaan akkasii kanaan dura kan raawwatamu taanaan akka babal'ina waraanaa naannichatti akka lakkaawamu ta'uu gabaasa meeshaa saba himaa Iraan irratti ibseera. Kaayyoon haleellaa deebii faayidaa Ameerikaa tumsitootaa fi deeggartoota isii hundumaa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu akeekkachiisaniiru. Kaayyoon haleellaa deebii faayidaa Ameerikaa tumsitootaa fi deeggartoota isii mara irratti kan xiyyeeffatu ta'uu akeekkachiisaniiru. Dhaabbileen Chaayinaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaatiif $300 miliyoona ol kennanii. Ragaan haaraa ministeerri barnootaa Ameerikaa baase akka agarsiisutti dhaabbileen barnootaa olaanoo Ameerikaa dhaabbilee Chaayinaaf qophii irra kaa'aman irraa deeggarsaaf arjooma $1 miliyoonaan lakkaa'amu argataniiru. Ragaan haaraa ministeera barnootaa Ameerikaa baase akka agarsiisutti dhaabbileen barnootaa olaanoo Ameerikaa dhaabbilee Chaayinaa qophii irra kaa'aman irraa deeggarsaa fi arjooma $1 miliyoona lakkaa'amu argataniiru. Akka sanadawwan Newsweek maxxansetti yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa dhaabbilee yaaddoo qaban kanneen akka qophii irra kaa'aman yookiin muudaman irraa walumaa galatti deeggarsa $405 miliyoona kan argatan yoo ta'u kana keessaa gara $309 miliyoona kallattiidhaan dhaabbilee Chaayinaa irraa argama. Arjoomtoota gurguddoo keessaa dhaabbata teekinooloojii Chaayinaa Hawaayii fi dhaabbata isaa Ameerikaa FutureWise kan ta'an yoo ta'u walumaa galatti gara $42 miliyoona dhiyaatu kennaniiru. Kana malees Inistituutiin Teekinooloojii Beijing biit kan damee ittisa Chaayinaa walitti hidhata guddaa qabu tarree qoqqobbii Ameerikaa irratti osoo hin dabalamin dura dhaabbilee Ameerikaaf deeggarsa $49 miliyoona kennuun isaa argameera. Deeggarsi kun kan kenname ta'uun isaa mataan isaa gama yuunivarsiitiiwwan dogongora ta'uu isaa kan mirkaneessu ta'uu ogeeyyiin ni dubbatu. Sababni isaas deeggarsi kenname harki caalaan isaa dhaabbilee kun tarree qoqqobbii irratti osoo hin dabalamin dura kan kenname yoo ta'u amma walta'iinsa tokko addaan citeera. Haa ta'u malee seerri Ameerikaa yuunivarsiitiiwwan deeggarsa biyya alaa $250 ol akka ibsan kan dirqisiisu yoo ta'u qaawwi gabaasu garuu dhangala'aa maallaqaa biyya alaa guutummaatti hubachuun rakkisaa ta'a. Koongiresiin Ameerikaa yeroo ammaa sirna hordoffii kana cimsuuf wixinee labsii Deterrent Act jedhamu ilaalaa jira.
Yoo ragga'e seerri kun ulaagaa gabaasaa gara doolaara 50,000 kan gadi buusuu fi maallaqni biyyoota Ameerikaa waliin wal dhabdee ji'opolitikaa qaban irraa argamu kamiyyuu guutummaatti ibsuu kan gaafatu yoo ta'u hammi isaa maal iyyuu yoo ta'edha. Dhimmi kun madaallii nageenya qorannoo Ameerikaa yaaddoo nageenya biyyaalessaa fi tumsa saayinsii idil addunyaa jidduu jiru irratti falmii bal'aa kaaseera. Lixa Afrikaatti piroojeektiin diriirsa ujummoo gaazii doolaara biliyoona 25 mallattaa'e. Piroojeektiin bu'uura misoomaa anniisaa guddichaa wiidhaan eegamaa ture ujummoon daddabarsa gaazii Naayijeeriyaa, Morookoo, Atlaantik gaggeessitoota Lixa Afrikaatti mallattaa'eera. Piroojeektiin bu'uura misoomaa anniisaa guddichaa wiidhaan eegamaa ture ujummoon daddabarsa gaazii Naayijeeriyaa, Morookoo, Atlaantikii gaggeessitoota Lixa Afrikaatti mallattaa'e. Pireezidaantiin Seeraaliyoonii fi dura taa'aan garee ECOWAS Juliyaas Maadaa Biiliyoo gaaziin karaa keessa yoo dhufe najaabsiifamina jedhan sagantaa dilbata darbe magaalaa Filtrowaaniitti mallattaa'e kanarratti. Ujummoon gaazii kiiloomeetira 6,000 fulla'u kun qarqara garba Atlaantikii irraa biyyoota 14 keessa kan darbu yoo ta'u gaazii Naayijeeriyaa Morokootti dabarsuun ujummoo duraan diriiree jirutti makee gara Awurooppaatti akka cehu gargaara. Ijaarsi ujummoo gaazii bara 2028 akka eegalu karoorfame kanaaf baajata doolaara biliyoona 25 akka barbaadu ibsame. Ijaarsi ujummoo gaazii kanaa adeemsa amma dura gaaziin hin calalamne Afrikaa irraa gara alaatti ergame erga calalamee booda ammoo gara Afrikaatti deebi'ee gatii dachaa 3-4 ta'uun gurguramaa jiru akka hambisu ogeessi biyya Naayijeeriyaa Chaarles Maajoomii himu. Akkaataa karoorfamee yoo hojjetame ujummoon gaazii diriiruu kun guddina dinagdee Afrikaa si'eessuun alatti sadarkaa addunyaatti ga'ee Afrikaan anniisaa irratti qabdu dabala jedhame abdatama. Gama nageenya naannoo Afrikaaf humna sadarkaa addunyaa irratti marii keessatti qabdu guddisuun yoo barbaachise barbaachisummaa biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti qabdu akkanaan dabaluun murteessaadha jedhu. Yuunivarsiitii biyya Naayijeeriyaa irraa Piroofeesar Ganiyaat Ajoodekee gama isaanii nageenya anniisaatiin alatti koriidariin Afrikaa kun sadarkaa idil addunyaatti akka mul'atuuf carraa uuma jedhaniiru. Ijaarsi piroojeektii kanaa biyyootni Afrikaa yoo qindoominaan hojjetan hangam gara duraatti tarkaanfachuu akka danda'an waan akeeku akka ta'es dubbatu. Wanti hundi akkaataa karoorfame yoo xumuramutti ujummoon gaazii kun waggaa keessatti gaazii kuubik meetirii biliyoona 30 dabarsuun maamiltoota miliyoona 400 ta'u tajaajila jedhame eegama. Ujummoon gaazii kun addunyaarraa ujummoo gaazii qarqara galaanaa irratti diriiree isa guddaa ta'es jedhame. Waliigalteen dilbata darbe mallattaa'e kun wal dubbii waggoota 10 wal fudhatee fi kan biyyoota 10 wal hirmaachiseedha. Waliigalteen kun seeraa fi bulchiinsa ujummoo kanaa dabalatee dhimmootni siyaasaa hedduunis erga qaaceffamee booda mallattaa'e. Piroojeektiin kun hojjetamuuf bu'uurri yaadaa kan eegale bara 2016 yoo ta'u amma gara gulantaa dhimmoota siyaasaa fi teeknikaatti seenameera. Ijaarsi ujummoo gaazii kanaa gulantaan kan ijaaramu malee takkaan kan ijaaramu miti. Ijaarsi jalqabaa piroojeektichaas Naayijeeriyaa irraa akka hin eegalle barameera. Karoorri faayinaansii ijaarsa ujummoo kanaa Morookoo, Mooritaaniyaa, Senegaal irraa eegaluun gara Gaanaa, Kootivuwaariitti darba. Piroojeektiin dhumaa kan hojjetamu Naayijeeriyaa irraa wal qunnamsiisu ta'a jedhanii. Akka ujummoo gaazii amma dura ture hulaa ujummoo gaazii Firaansii Saharaa kan Niijerii fi Aljeeriyaa keessa darbu hulaan kun kan kutaa isaa kan nageenya amansiisaa hin qabne keessa hin qaxxaamuru. Garuu ijaarsi isaa qarqara galaanarraa waan ta'eef gatiin ijaarsa ni dabala. Qorannoon bu'aa qabeessummaa piroojeektichaa kan xumurame yoo ta'u baasiin doolaara biliyoona 25 qabame kunis sababoota qaala'insi jireenyaaf kaaniin dabaluu mala jedhame yaadama. Kuni kan murtaa'u kutannoo biyyoonni 13 hojicha irratti agarsiisanii murtaa'a. Dhaabbileen Naayijeeriyaa fi Morookoo ijaarsa piroojeektii kanaa ni dursu. Dhaabbileen naannoo akka ECOWAS Baankii Guddina Islaamaa fi OPEC ijaarsa piroojeektii kanaa deeggaruuf jedhameera. Hulaan ujummoo gaazii kun gaazii Awurooppaatti erguun alatti gaazii uumamaa biyyoota amma gatii qaaliin gara biyyaa galchaniifis dhiyeessa jedhame eegama. Naayijeeriyaa gaazii uumamaa guddaa qabduuf gabaa kan uumu yoo ta'u qindoomina dinagdee lixaaf kaaba Afrikaa waliin qabdu ni cimsa jedhames abdatameera. Raafama siyaasaatiin alatti baasii ijaarsa piroojeektii kanaatiif barbaachisu argachuun Naayijeeriyaan hulaa ujummoo kanaa mirkaneessuu fi tasgabbiin biyyoota ujummoo gaazii kun keessa qaxxaamuru yaaddawwan karoora piroojeektii kanaa keessatti caqafamaniiru. Dandeettiin injiinaringii qarqara galaanaa kanatti ujummoo gaazii diriirsuu dorgommiin piroojeektii gaazii daddabarsan biroo irraa eegamus yaaddawwan dabalataati. Hunda caalaa ammoo amma Awurooppaan gara anniisaa haaromfamutti yeroo ce'uuf tattaafataa jirtu kanatti barbaadamni gaazii Awurooppaa keessatti gadi bu'uu maluun yaaddoo gara biraati. Ammatti garuu Naayijeeriyaa gaazii uumamaa qabdu karaa Morokootiin gara Awurooppaa geeffachuun carraa guddaadha. Ogeessonni kana malees industiriiwwan babal'isuun carraa hojii uumuun sadarkaa naannoo qofatti osoo hin taane qindoomina kutaalee Afrikaatiifis carraa gaarii fida jedhu. Iraan doonii daldalaa 4 Istireet Hormuz keessatti haleelte. Sa'aatii 24 darban keessatti humnoonni Iraan dooniiwwan daldalaa Istireet Hormuz keessa darban 4 haleeluu isaanii gabaafameera. Kabajamtoota daawwattoota sa'aatii 24 darban keessatti humnoonni Iraan dooniiwwan daldalaa Istireet Hormuz keessa darban 4 haleeluu isaanii gabaafameera. Tarkaanfiin kun daandii doonii addunyaa irratti yaaddoo fi waldhabdee uumeera.
Dhaabbileen doonii biyyoota dhiyaa balaa dhufu kana dandamachuuf kaka'umsa hojjettoota isaaniif kennan haala ajaa'ibaatiin dabalaniiru. Kaapitaanonni doonii fi hojjettoonni doonii hedduun eegduu humna galaanaa Ameerikaa jalatti Istireet keessa deemuuf mindaa idilee isaanii dachaa argataa jiru. Doonii daldala Istireet keessa darban hundi nageenya isaanii akka dabalu himame. Istireet Hormuz karaa bishaan murteessaa ta'ee fi boba'aan addunyaa harka 5 keessaa tokko parsantaa 20 galaana kanattiin geejjibsifamudha. Haleellaa kanaan yeroo dheeraaf ujummoo kana irratti jeequmsi uumamu kamiyyuu gabaa boba'aa addunyaa baasii doonii fi tasgabbii naannoo irratti dhiibbaa dinagdee guddaa akka qabu ogeeyyiin akeekkachiisaa jiru. Odeessa ibaatiin Raashiyaatti aangawoonni sakatta'insa gaaraajii keessatti gaggeessuun lammiilee boba'aa kuufatan adabaa jiru. Aangawoonni naannoo Raashiyaa Peeskoof jiraatota boba'aa mana gadi aanaa fi garaajii isaanii keessatti kuufatan barbaadu jalqabanii. Bulchaan naannoo Peeskoof Mikaayil Verdonok akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan ka'e jiraattonni dhiyeenya kan hanqina boba'aa hamaa keessatti boba'aa bitachuu fi kuufachuu isaaniitiin jedhe. Jiraattonni sakatta'insa kana boba'aa kuufachuun isaanii argame seera nageenya biyyattii cabsuu isaaniitiin adabbii ruubii 5,000 hanga 15,000 isaan mudata. Tarkaanfiin kun kan raawwatame yeroo Yuukireen warshaalee boba'aa qulqulleessan Raashiyaa irratti raawwattee fi dhiyeessiin boba'aa naannoo Raashiyaa hedduu keessatti dhiyeessii boba'aa akka malee hir'isetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.